السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا في كبجمتوتا سنيموتي جرجرتنا كيساني الشما هركفولين إسنجا وروتا من تابراتي في اللي زرتو إسنجا هردفتوتا في كبجمتوتا كيجا أنا سن ربا إنجرا جيتشو لزبانا كان فيديو لا تيتو ما إرد دربتاني لايكي نافن كوداني كنافن بدي جيتشو إسنين تارين جرا جيتشو kanaafin achi buutee luka bakar waarii ta'e jechuudha. Naso yoo hordoftoota kiyya naaf galatooma inni isiniin ja'a baay'een keessan jechuudha. Subscribe like illee naa godhaa jirtan jechuudha. Naaf galatooma inni isiniin ja'a na jajjabeessaa jirtan jechuudha. Galatooma inni isiniin ja'a hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haadha jechuudha. Keessummaa wayitiin qabadhee isinii dhufee jechuudha. Keessummaa ajaa'ibaa takka qabadhee isinii dhufee jechuudha. Akkasiin isin jaaf hordoftoota fi kabajamtoota tiyyaa keessummaan turillee eenyudha isaa baatee jechuu dandeessan jechuudha. Garuu argitanii beektan natti fakkaata. Xiqqoo argitanii beektan natti fakkaata. Hunda keessa illee ta'uu baatu jechuudha. Namoonni tokko tokko jechuudha. Argee beeka jedheetiin yaadan isin jaaf hordoftoota fi kabajamtoota tiyyaa. Isinitti mul'ata. Isinitti argisiisu. Isinitti argisiisa bakka jechuudha. Wanti maaliifi ana jechuun isin jechuudha waan ta'eef kanaafuu isinitti argisiisuun giddaa jedha isin ja'a. Achumaan oduu durii takka takka illee jechuudha. Oduu duriitu irraa fadheen jira. Maaliif hojjettan hordoftoota kiyyaa amma jechuudha. Naman gaafataa jiru jechuudha. Maaliif waan tokko jechuudha gizee irraa turan ima dagatanii jechuudha. Ima dagatan an duraan maaliin jaabeettanii akkamitti namni waan duraan beeku tokko akkamitti irraa fataan jira ture jechuudha. Dhugaadhaan ni dagatu jechuudha. Ni dagatu yoo irraa turanii jechuudha. Anamma jechuudha irraa tureetiin jira irraa fadheen jira. Duraan jechuudha akkootii bira taa'ee galgala jechuudha natti himti oduu durii akka ajaa'ibaa kanatti beekaa jechuudha hibboo akka ajaa'ibaa kanatti beekaa jechuudha. Sanuu hibboo jechuudha ka ammaa osoo hin ta'in kan gizee durii jechuudha sirriitti beekaan tureeyyuu dur jechuudha. Amma garuu injiru jechuudha. Maaliifi haadha suusillee ta'e ka ilmooti yatti faayaada. Sindi nagara adde taada ilmooti yaayuu kona cinqiti ba. Gizee tokko akkanumatti dhukkeen irraa kaas jechuudha. Aannan fidinaa jetti. Aannan yoon itti fidee yuunootu jechuudha. Bakka harmallee yoon kenneef fedhu naan jetti. Aannan naan jetti yoon aannan kenne immoo natti mi'oofne naan jetti. Maan naan jetti cinqaan ishiituyyuu dhukkeen irraa kaase jechuudha. Abbaalee garagareetu laala abbaalee jechuudha. Dadhabee jiraadha. Maaltu wajjin nana cinqee bakka ati akka nisitu dahee waan ta'eef wajjin rakkadhu naan jedha jechuudha. Akkasumatti jechuudha biizii ta'ee isiniin jedha. Kanuma kana faatiyyuu jechuudha na balleessin isiniin jaa hordoftoota kiyya. Amma jechuudha asumaan jechuudha obboleettii ta'e jechuudha. Obboleettii tiyya na bira dhufe wallahi jechuudha baay'ee gammadeetiin jira maashaallah jedha hundi keessaniyyuu. Hordoftoota kiyya har'a jechuudha gammachuu ajaa'ibaa takkan qabaa jechuudha. Gammachuu ajaa'ibaa takkan qaban isiniin jedha. Guyyaa garuu biiziin turellee jechuudha. Guyyaa waa hojjetaa oolle. Keessummaa jechuudha hojjisiisachaatiin oolle jechuudha. Suusii xiyyaafaa nyaata naa hojjechaa fi oolte jechuudha. Akkasinis niin jedha adaada tiyya haa hojjettiin jechuudha. Suusiin tiyya jala deemtii cinqaa oolte jechuudha. Har'a maashaallah jedhaa obboleettii tiyya jechuudha. Akkasitti cinqaa oolee amma kan na bira jirtiin siin jaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa isinitti argisiisa jechuudha. Gaaffii takka illee xiqqoolee taatu jechuudha. Nan gaggaafadha waan tokko. Waanuma sammuudhaan beeku takka jechuudha irraa fadhee hin jiraayu. Akkasinis niin jaa obboleettii koo kuutume hordoftoota kiyya kana nagaa naa gaafadhu siin jedha. Kabajamtoota kiyya kabajaadhaan obboleettii tiyya waliif fakkaannu garuu waliif fakkaanna waliif fakkaannu natti fakkaata. Hordoftoota kiyya kana mee nagaa naa gaafadhu kaa wal baradhu siin jedha garuu beektallee. Ishee hordoftoota sanyii mootii hunduma keessaniif iddoo jirtaniif lafa jirtanitti nagaan gooftaa koo isiniif yaa baay'atu jira akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha nagaa koodha ammoo baay'ee dasnuu jedhee jira. Maaliif sababa isaas obboleettii koo argadheen jira ishee wajjin loolee bakka akkasitti bakka dasnuma jedha dhugaa baay'ee tokko dasna jedhee anillee ishee wajjin dasnuu jechaa oolee. Nah akkasitti ollee akkam jirtu mee siin jajjabaattu hojiin hundi isaayyuu bareedaa miti siin bira nu bira bareeda dhugaadhas nu jechaat ollee na akkasii haala jechuudha bara mee na bira dhufuu keetiif mee si gammachiisama si gaddisiisame bataam itti desna jedhee kun fataa jechaa siin hojjisiifadhee
karaarra si oofee. Sirriidha. Sirriidha. Hordoftoota sanyii mootii garuu waan tokko isinitti madda. Keessummaa mana keessanii yoo dhufe isiniin hojjisiistanii guyyaa guutuu kunuunsuu isiniillee akkasitti nu rabbishaa oolte maal bakka gudii nu gochaa oolte jechaadha. Akkasitti kunoo dhageenye jirra. Kootiif immoo lammata deebitee dhuftamoo dhuftu akaara cannaqamte kanatti. Rakkoon qabu dasna jedha. Cannaqamuun baay'ee bareeda. Isa cinquun keenya kun bareeda. Cannaqamuun baay'ee bareeda natti fakkaata. Obboleettii hangafti jechuudha. Obboleettii xiqqoo inuma ergatti jechuudha. Kuni waan jirudha. Mitiire waan jirudha bara. Maaliif obboleettii guddoon haadha jechuudha. Maal na taartaayu? Hordoftoota sanyii mootii isinoo maal jettu? Amma anatu tara moo ishiitu tara yoo isin laaltanii jechaadha. Isin nuu faradaame anatu tara kanaafiyyuu ana hangafni malee. Anaa ol baatee jaakitti guddaa keessa seentu tokko jechuudha. Hayi maal jechuudha? Kanaafuu ana hangaftii jechaadha. Hangafummaa kee fudhadheen jira. Fakkaatu kaa. Inni akkas. Hin ta'u kun immaayyuu ani bar haadha bar. Haadha illee. Nagarno maalatu no ati ganaa xiqqishoodha bar daa'ima bar. Yaa ta'ummee isin hordoftoota sanyii mootii isin farada. Akkasiilee koomentii jala deebilaalika waan isaan barreessan. Waan isin nu barreessitanii ilaallaa jiree. Mee oduu durii yookiin dammoo ibbuu. Oduu durii kun hin dheerata jechuudha. Amma yoo si gaafadhe baay'ee dheerata. Kanaafuu jechuudha. Oduu durii yoo si gaafadhe lakki eebbuu wayya jechuudha. Eebboo yoo taate hin gabaabatti oduu durii taanan garuu baay'ee dheerata jechuudha. Kanaafuu mee oduu durii xiqqoo ishii durii jechuudha. ማለት እኮ በፊት ቤተሰብ ጋር ሆነን እንደዛ ፋዘር ይጠይቀን ነበረ ግን አሁን እየረሳው ነው እኔ አማርኛ የማወራ ሰዎች የለም አሁን ማለት ነው እዚህ ሁሉም ያውቃሉ ብዬ ነው የማስበው ግን ራሱ ሰው የለም ረስቻለሁ እንቆቅልሽ ሊበልሽ ታዲያ ቅልሽ ምናምን ይመችሻል አይደል? እኔ ደግሞ ኦሮምኛም ነው የማወራ። ሁለቱም ይመቸኛል። ችግር የለውም እንጂ አላወቅሽማ። እሺ oduu durii አታስጉሪ ሸምበል ጀቲ harkaan xiqqinaayii jetti harkuma nan xiqqinaa jetti laa ofii laalin bareeddu waan biraa shambal jetti ofii harkaan nan xiqqinaayii jetti. Mana keessa moo nan qoradhaan nasu qadhaan hin jiraa miti? Ko mana keessa galti moo ala galti moo hin deema moo ifiiga? Hin deemu, ifiigu, hin nyaatu, hin dhugu bootuma tokko ta'aa jechuudha. Bootuma sayti shambal jetti. Ababa? La, no. Har'a iskii sirra teessee eegi. Hayyee? Dubbii? Argattee jirta. Argattee jira akkuma jira jechaadha. Inni raaffanne jechaadha. Ulee abbaan kiyya naa mure hin cabdus hin jallattus qaan jetteetuma ijjetti. Ulee. Ishii na soqadhaa. Ishii mana galaan ammoo nama wajjin jiraata.